Amboo bakka siidaa bilisummaa Oromoo akka taate ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisan. Suudaanitti mormiin uummata hanqina daabboo fi boba'aa wal qabatu guyyaa 5f cimee itti fufe. Oduu waliin Anwar Jamali nu waliin tura. Amboo bakka siidaa bilisummaa Oromoo akka taate ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisan. Tooftaa fi mala jijjiiruun haala hubannee imaanaa gootota kaleessa galmaan ga'uun qaroominaas jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed barattoota mana barumsa qophaa'ina Amboo waliin mari'atanii Taaddalaa Iddoosaa. keessattuu manni barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Amboo qabsoo diddaa garbummaa keessatti walqixxummaa fi sirni dimokiraasii dhugaa ta'e akka dagaaguuf qabsoo Oromiyaa keessatti finiineef handhuura turte. Ji'oota 8 dura mootummaa waliin dugdaaf garaa kan turan har'ammoo aannanii fi garaa ta'an. Qabsoon diddaa kun amalatti ta'ee utuu hin taane dhugaa fi haqni jallachuu ta'us agarsiisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed barattoota mana barnootaa qophaa'ina Amboof dallaa mana barnootaa isaaniitti argamuun akkas jedhan. Lafa siidaa bilisummaa deemuuf, lafa handhuura qabsoo Oromoo deemuuf keessummaan hin jiru. Uummata Amboo, dargaggoo magaalaa Amboof naannoo ishee ganama gal haala kanaan isin waliin wal argee isin dubbisuu ergaan qabu isinitti dhaanfachuu akkasumas siidaa bilisummaa maaliif Amboo akka jenne akka dargaggoon dhaloonni egeree baree eeggachuu danda'uuf imaanaa fi qabsoo gootota kaleessaa baachuunis dhalootaaf dabarsuu qabnaa jedhan. Bara rakkoo bara cinqii keessa dhaabbatanii danda'amnaan qabsoofne bilisummaa saba keenyaaf finna ta'uu dhabaannaan ijoollee keenyaaf dabarsinaa jedhan. Jeneraal Waaqoo Guutuu bilisummaa hiddaan qabsoofnee rakkanneen finna ta'uu baannaan ijoollee keenya ittiin guddifannaa jedha. Yaraa fi gaarii isaa hubachuun addunyaa qixa tarkaanfachuuf immoo qabsoo fi ergaa Jeneraal Taaddasee Birruu finiinsuun barbaachisaa ta'us dhaaman. Ammaa booda ummanni keenya waa'ee bilisummaaf aarsaa ta'uu hin qabu. Oromoon bilisummaa isaa argatee jira. Qabsoon kana booda nu eeggatu. Bilisummaa arganne kanaan misoomne, jijjiiramne, ofiif duwwaa osoo hin ta'in ollaaf ooluu akka dandeenyu barumsi xiyyeeffannaa addaatiin haala har'a keessa jiru osoo hin ta'in isa borii yaadaa akka itti barachuu qabdan Jeneraal Taaddasee Birruu ergaa dhaamse isinitti himuun barbaada. Bilisummaa booda tokkummaa Oromoo, tokkummaa Itoophiyaa bilisummaa tiksuuf jijjiiramuuf ga'een barnootaa olaanaa akka ta'e goonni keenya Jeneraal Taaddasee Birruu nu barsiiseera. Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin barannee waan haaraa kalaqnee kan har'aaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Kan nu baasus jedhan tooftaa fi malamaltee jiru hubachuun qaroomina akka ta'es dubbatanii kun immoo muuxannoo hayyootaa fi duudhaa gaariin dabaalamuu akka qabu hubachiisanii. Cimnee barannee rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fingala duwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as taa'uu keessan hin tuffatinaa. As keessa baay'eetu ba'e. Biyya kanarraa goota baay'ee beekaa baay'eetu ba'e. Isin keessaa goota baay'ee beekaa baay'ee kan biyyaaf addunyaa gaggeessu hin ba'a. Warreen akka kaleessaa yaadaniifis ergaa dabarsanii. Yeroo tokko
naannoo tokko keessatti bofaaf raacha waliin jiraatuu jedhama. Osoo waliin jiraatanii naannoo isaanii keessatti abidda guddaatu ka'e. Abidda sana baqachuu osoo fiigaa jiranuu fuuldura immoo bishaan biraatu dhufe. Riqicha guddaa. Raachi daakuu dandeessi. Ce'uu dandeessi. Bofti daakuu hin danda'u. Hin kadhate raachaan adaraa na baadhuu na ceesisi jedheen. Anillee silaa baadhee si ceesisuu nan barbaada. Garuu immoo amala gadee qabdaa nama hiddita waan ta'eef si baachuun rakkadhaa jetteen. Hin kakate atumti rakkoo kana keessaa na baasi malee an nan kakadhaa sinidduudhaan baatteetu daaktee ceesisteen. Eega ce'ee booddee akkuma amala isaa bofti sun raacha'etti. Maaloo kakattee turtee miti akkasin godhattee maaliif na edite jennaan anoo barbaadee miti amala koota akkasii jedheen. Gaggeessummaa addunyaan amma barbaadus himan. Kaleessa kilaashii baannee jirra maaliif bilisummaa waan barbaachisuuf. Amma bilisummaa argannee jirra kana booddee isa boriif qophaa'uu waan barbaachisuuf ijoolleen kana booda aarsaan isinirraa eeggamu halkan ta'anii qayyabachuu, dubbisuu, barreessuu, haala hubachuu, xiinxaluu, jaalawwan keessa wajjin mari'achuu, yaada qooddachuu, waan haaraa kalaquuf carraaquu ta'uu qaba. Akkas taanaan injifannoon har'aa ce'uu danda'a. Dr. Abiy erga ministeera muummee ta'uun muudamanii yeroo lammaffaaf Amboo kan dhaqan. Qulqullina suuraa oduu ammaa kanaatiif dhiifama jecha oduu itti aanutti darbaa. Oduu kana wal qabatee keessattuu odeeffannoo dabalataa nuu kennuudhaaf daawwannaa ministeera muummee gara Ambootti akka tasaa taasisan kanaaf riippoortarri keenya Yeroon Toleeraa toora bilbila irratti argamee jira. Hello Yeroon. Akkam ooltan? Nagaa. Nagaa nuwas. Mee miirri daawwannaa ministeera muummee kana wal qabatee mana barumsa qophaa'inatti taasisaniin achi ture maal fakkaata ture? Tole akkuma dura hordofne daawwannaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaarraa Ambootti taasisan daawwannaa hin baratamnedha kan ture. Daawwannaa tasaa jechuu ni dandeenya. Daawwannaa isaanis mana barumsaa sadarkaa mana barumsaa qophaa'ina Amboo gidduutti achi keessatti turtii taasisanii turtii daqiiqaa 30 kan isaan taasisanii barattootaafis haasawaa barnoota isaaniitti akka isaan ciman isaan kakaasu barattootaaf dubbataniidha kan isaan jiranii. Egaa barattoonnis barnoota isaaniitti cichuu akka qaban amaniidha kan isaan jiranii. Yeroo kana haasawaa isaan taasisan keessaa gaggeessaan siyaasaa boruu, injiinarri boruu, doktorri boruu, saayintistiin boruu kan bahu isin keessaadha. Kanaaf cimtanii barachuu qabdu jedhaniidha kan isaan jiranii. Yeroo ammaas qabsoo nu barbaachisu qabsoo hidhannoo osoo hin taane qabsoo barnootatti of cimsuu barnootatti cichuudha kan isaan jiranii. Egaa Dr. Abiy ministeera muummee Itoophiyaa Amboon baay'ee akka jaalatan illee guyyaarraa dubbataniidha kan isaan jiranii. Egaa Amboo biyya qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaacha guddaa taasisee wareegama qaalii kanfalee akka ta'edha kan Dr. Abiy kaasanii. Egaa injifannoo amma argameef illee Amboo qooda guddaa akka bahatedha dubbataniidha kan isaan jiranii. Amboof uummanni isaa waan qabsaa'eef waan beekuuf bilisummaa amma jiru akka dhamdhamulleedha kan isaan dubbatanii. Egaa Amboo bakka siidaa bilisummaa Oromoo akka taatellee dubbataniitti kan isaan jiranii. Egaa barattootaa fi barsiisota mana barumsaa qophaa'ina Amboottis daawwannaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed haaraatti ta'eetidha kan isaan ture. Gaggeessaan biyya tokkoo isaan dhufee daawwachuutti kaka'umsa guddaa hojiidhaaf barnootaaf onnee cimaa akka isaanitti horellee dubbataniitidha kan isaan jiranii. Egaa walumaa galatti turtiin daqiiqaa 30 ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti taasisan kana fakkaata. Yeroon Toleeraa odeeffannoo dabalataa nuu kenna.